السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوتا channelii caalatu jirra jirtu isiniin jecha olmanni maal fakkaata isa battinaan jechuun keessaniin oolamuun numaan jira. Xiqqishoo haalaan keessa jiruutu baay'ee egaa akkuma beekamu haati mana kiyyaa khaleessaa miti dheengadda ijoollee bakkaan ani mana obboleettii tiyyaatti sababa iidaatiin isii biratti ijoollee isiitii wajjin haa taphatanii haa qilleensa fudhatanii jee ijoollee wajjin isii bira dhiisee deemetti isiinis wayin bitaddettee manatti waliin ijoollee dhiiftee bulaa qulfiidhaan qolloftee biraa deemtee jechuudha. Kanarra dhaabbachuudhaan isiinis akka waan nu jala dalagaa jirtuuti dhuftee qulfii ulaarra rarraatu buqqaaftee michoo obboleettii tiyyaatirra guddoodha fuula hidhattee deemtii darbitee michiyoolleen akkasitti onni gurrata isiin gurrarraa qabdu huccuu seenuudhaan gurra dhoose michiyoon gurra qabdee ciisu jirti haati guuduftu maal taati jennaan akkana intala takkaatu dhufee anillee na darbee akkana gurra na godhee ijoolleen onnaan ijoollee fudhattee kutteeni eenyu isiin hin beeytanii jennaan hin beeynuu fuulli hidhaadhaa jaanii jechuudha. Ogguusumaa baatee hin turre ijoollee tiyya akkaan taatus akka malee hin taatus fudhadhee kaayyoo tiyya galmaan geedhee ammallee abbaa isaaniitu hafe abbaa isaaniitis harkanumaan galchaa jechuudhaan miidiyaa irra baatee dhaadattee jechuudha isiin. Osoo nutuu maal wanni mana kana seene jennee rakkachaa jirru alhamdulillah hangasmaa'u odeeffannoo gartee miidiyaa irra baatee dubbachuun isii silaa baay'ee nu addeesseetiin hedduu takka rakkina biraa keessanaa fi obboleettii jiidduutu uumamaa ture. Sababa isiin miidiyaa irra baatee dubbatteen gaa nutis adda baafannee akka ishii taate akkasitti gaamichi yoo obboleettii tiyyaa san fuunee Musteefaa Tooraa geessinee gurraa sodhinee wallaannee manatti deebinee sababa keetittiin gaa ani siyaamaneetiin sirratti ijoollee tana dhiisee deeme kan jiru naaf isiillee walitti buunee jechuudha. Akkuma viidiyoo duraa irratti agartanii jirtanitti. Osoon ani itti bilbilee gaa ijoollee tiyya fidimoo fiddamoon fidduu je'eetiin isii tana gaafadhee bakka isin jirtuu fi haala isin keessa jirtuu subadha je'ee sossobeetiin gaa ijoollee tana akkaan itti arkuun haala mijjeeffadha osoo hin je'ee jiru isaan na duuba bilbilaan walitti dhaadatanii obboleettiin tiyyaas osoo naan hin mari'atin bilbilaan osoo walitti dhaadatanii dhufuu barbaannaan yoonii fi onnee qabaatte bakka kanaa mana kanaa kottu jettee وقولك تانان والله شهيدة من خيال أيوة شهيدة بقام فتاسة وانكي يونينا تيب بقام فولي بقانا تيب صعيرة بهد اللي يفرد بقام فرد استيفاي سنفينا كسيج الولي استيفاي سنفين جولة تيسنين الماس بفرده بهد ايه فرد ايسن قرسيسة موحد ايه هاتي بقام فرد isini akana tunagodega isinitu akani makana aka shortati ti harisa tatani ular tatisani kamite sena ma ser ilmaki jaje sera daga ilmaki sera ilmaki sera naraga be mena ge fenan khona bas naraga to fi na madirti kotori fi na madirti fe to dite naga fenan naraga kabuechu ankaruma khiyani isii tanaas sobaanis taatu ijoolleen tun akkanarraa miidhamne dhugaadhaa ilmaan isiiti isimaa duraanis dhiisee ijoollee tana facaasee deeme ani dirqamaan isii irraa fudhadhee yookaan isii alatti naadine yookaan dhalaa biraa irratti hin fuune ijoollee tee jabeeffadhu qixa sirriitiin qabadhu taa'ii je'ee gorsuu fi lolulii irraa kan ka'e haatee gaa gorsa obboleeyyanii fudhattee qaalii isaanii gootee ijoollee tana facaaftee deemtee jechuudha. Akkasitti ammallee haadha isaaniiti haadha isiiti ijoollee isiiti haadha isaaniiti isiin tuniisi homaa takka hin gootu je'eetiin dubbiin hammeessu je'ee obboleettii tiyya tanaanis khalaas anaatu akkaan beekutti eegee isii bira jiraachuu hubadhe akkaan beekuttiin isii hojii wal faamee ijoollee tiyyarraa fudhadhaa rakkoon takka hin jiru ati itti dhiisi khalaas micuuma tana fayyaasii eegi bira jiraadhu quba qabaadhu akka madaanis gurri hin madoone gartee faashaa sanis irraa jijjiiri amma ammatti quba qabaadhu
kana anaaf dhiisi jeeni biraa deeme isiin naasinee micooti akkana goote akkamittiin dhiisaa kan jiruun isiinis gaa bilbilaan walitti dhaadatanii haateetti dheeyxee jechuudha. Har'a akkuma viidiyoo isaanii agartanii jirtan kanatti walitti dhufanii odoo ijoolleen tiyya sun bifa ijoolleen micoon isiidhaa miidhamte saniin ijoolleen tiyya sun isaan jettutti illee kan miidhamtu yoo taate anumaatu khasaaraa jechuudha. Anumaan miidhama. Haatee bakka isiin jirtu sanitti itti dheeyxee naan hin mari'annee nan beeksifnee odoo tasanirra hamtu yookaan isiirra mudattees yookaan ijoolleen tiyya isaan jettu kan miidhamtu taatees akkuma laaltanii viidiyoo isaanii agartan sanitti ijoollee gubbatti sibiila adda addaatiin irra waltumaa oolanii an kana hunda quban qabu naan hin mari'annee an bilbila waan na jalaa kaasuu diddeef isiidhaanis waliin qunnamne akkasitti dheeyxee rakkina gurguddaa rakkina hangana hin jaamne keessa wal buusanii harkaan wal geenii waltumaa oolanii jechuudha. Eegaa mee namoonni eegalarraa yookaan jalqabarraa nu hordofaa jirtan hordoftoonni keenya akkuma laaltanii gartanitti odoonii fi arraan tana ga'ee an keessaa fuudhee isii tana ilmaan isii irraa fudhadhee kaniin ari'u taate dhugaadhaa haqa qabdi. Ifiif facaaftee deemte eega ifiif facaaftee deemte gorsa namaa afaan namaa dhageessee ka deemteen deebitee ammaasiis warra isii gorsee bultii isii keessaa isii baase sun isii fayyaduu yookaan waan isii baasaa ta'uu dhabuu oggoo agarte ijoollee tiyya eega ittee gartee mi'aa ijoollee tiyyaatoo ammaan arkee ammumaan waan ijoolleen taatee beekee baree kayyattu kana oggoo agarte karaa adda addaatiin bifa adda addaatiin tarkaanfiin biraa godhuu dandeessu hedduun osoo jiruu bifa mujrimummaatiin ammallee karaa badiidhaa tarkaanfachaa jirti jechuun intalti tunis. Obboleettiin tiyyalleen akkasumatti naaf yaaddeeti miti. Odoo kanaaf yaaddu taate yookaan ilmaan kiyyaaf ka yaaddu taate haatee bakka san hin dheeytu. Dhugaadhaa miciyyoon isii miidhamtee miciyyoo isii tana fuudhee mana hakimaa geesse wallaanne ammallee wallaansasii jala deemaa jirra. Itti bilbiltee lammada ilaa hanga bakka isiin jirtutti itti dheeyxee yaa'ii kana godhuudhaan rakkina biraatiif ijoollee tiyyaas rakkinaaf saaxiltee ifillee rakkina biraatiif saaxiluuf yaalii godhuun kun odoo nama naaf yaaddu taate kana hundaa ungootu odoo nani gartee tarkaanfii karaa seeraan alaa yookaan waan karaa badiittiin ofaarratti deemu jiraadheewu dhaabbadhu naan jechuu qabdi malee akkanaa miti dhaabbadhu. Anaatu karaa biraatiin haala sirreessee waan kana hubataa naan jechuudha qabdi malee ifiina bira dabartee waan kana godhuu hin qabdu. Naas hin eegganne naanis hin mari'anne haatee dheeyxee waan kana goote jechuudha. Amma ijoolleen tiyya sanuu miidhamuu fi miidhamuu dhaba isaanii wanni hin beeku hin jiru jechuudha. Bilbila illee na jalaa kaasuu diddee jirti. Akkanaati gaa hordoftoota kiyya bakka jirtaniin nageenyi isiniif haa jiraatu isiniin jechaa waan kana mee yaada keessaniis karaa keessaatiin yookaan koomentii jala yaada keessan naa kaa'uu hin dagatinaa. Kanaan isiniin jaa dhaamsi kiyyaa galatoomaa.